Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu addaa qabannee isiniif dhiyaanneetii jira. Oduun kennaa guyyaa har'aas kan gama keessan dhiyeessu Antolchaa Huseen Maddaatiin. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti mootum oduu gaddaa obboleeyyan kennaa lola gwalloo irratti dhumatan maqaa isaaniitii fi haala amma lollichi keessa jiru kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Itti dabaluudhaan oduuwwan biyya alaas kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Oduu gaddaatiin eegallam. Lola guyyaadheen gaddaa irraa kaasee Liyyuu Hayiliin Amaaraa obboleeyyan keenya Oromoota Walloo irratti baneen hanga ammaa wareegamtoota 7 maqaan isaanii AGM dhaqqabeetii jira. Wareegamtoonni kanaa ol akka jiranis kan himamu yoo ta'u garuu ammatti AGM kan qulqulleeffate maqaa namoota 7ti. Lolli kuni Ramadaana Rabbiitiin kan Oromoota Walloo amantaa Muslimaa hordofan irratti baname yoo ta'u Liyyuu Hayiliin naannoo Amaaraa Walloo የአማራ ርስት ናት የአማራን ርስት ለማስመለስ ያለንን ኃይል በሙሉ እንጠቀማለን ጀቹዳኒ ወሎ ቀቤኛ አማራቲ ጀቹን ወሎ ቀቤኛ አማራቲ ቀቤኛ አማራ ከነሞቱ ደቢፈቹዳፊ humna qabnu hunda ni fayyadamna jechuudhaan Oromoota Walloo irratti lola banuu isaanii ni yaadatama. Lolli kun dhiyootana makalaakiyaan jidduu seenee tasgabbeessus ammallee Liyyuu Hayiliin Amaaraa deebisee Oromoota Walloo qonnaan bultootaa fi tikfattoota nagaa irratti lola hamaa bananiitii jiru. Haa ta'u malee gootonni ilmaan Walloo ofirraa qolataatii jiru. Gootummaa seenaan galmeessu kan boorsanan isa yaadatu galmeessaatii jiru. Ramadaana Rabbiitiin garaa qullaa bishaan dheebuu asana dandamachuudhaani afaan qawweetti dura dhaabbatanii biyya isaanii daangaa Oromiyaa diina irraa eegaatii jiru. Diinni Ramadaana Rabbii dayeeffachuudhaan daangaa Oromiyaa weeraruu dhufus qeerroowwan Walloo Ramadaanuma Rabbiitiin soomanaa Rabbi gargaarsifataa wareegamaa kufaa diina kuffisaatii jiru. Wareegamtoonni hanga ammaa nurraa wareegaman nama 7dha. Maaliif wareegaman hin jedhina? Lola keessatti namni wareegamuun oma jiru. Maaliif wareegaman jechuu osoo hin taane goota kanneen gootummaa isaanii kana galmee seenaa irratti ol galmeessine dhaloota boriitiif kaa'uun dirqama kenna ta'uu qaba. Gootowwan lola kanarratti nu harkaa wareegaman akka ergaan garaa keessaatiin AGM dhaqqabe akka agarsiisutti gooticha Oromoo Ahmad Hussein Abdallaa mataa horaa irraa akkasuma gooticha Oromoo Ahmad Ibrahim Umar Lugoo irraa akkasuma Ahmad Abbabam Haxaayi irraa akkasuma Muhammad Ali Sutta Burqaa Bunaa irraa shanaffaan gooticha Oromoo Mootii Muhammad Haxaayi irraa akkasuma mootu jaaffaan maqaa hin beekamu garuu Gooroo Bordogee irraa torbaffaan immootu maqaam torbaffaan immootu Khalid Ahmad Abduu Haxaayi irraa. Gootonni kunniin wareegama guddaa kaffalanii lubbuu takkitti deebii hin qabne saba isaaniitiif biyya isaaniitiif daangaa isaaniitiif uummata Oromoo Wallootiif kennanii gara Daarul Aakiraa deemaniitii jiru. Gootonni kunniin warra Liyyuu Hayilii lafatti dhukkeetti kaasaa turee fi daangaa isaanii dhiigaa fi lubbuu isaaniitiin kabachiisee gara Daara Aakiraa nu biraa deemedha. Kanaaf goota kana ji'a Ramadaanaa keessa biyyaaf haqa isaaniitiif osoo falmatan wareegaman. Akka amantaa Islaamaatti jarri kun shahiidee jedhama. Shahiidee jechuun nama biyya isaatiif haqa isaatiif amantaa isaa irratti sanuu soomanan osoo lolu wareegamedha. Namni qabeenya isaa irratti du'e namni haqa isaatiif osoo falmatu du'e inni kan jannataati. Kanaaf qubsuma isaanii ollaa rasuulaa Rabbiin jannatul firdawsiin akka godhuuf kadhachaa warri haftan immootu wal jajjabeessaa qeerroo Walloo kallattii gamanaatiif gamasiitiin waliif dirmadhaa lola kana hamma danda'ameen irraa aanuudhaaf deema. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lola har'allee lolli gaggeeffamaatii jira. Waan ajaa'ibaati. Injifannoon galmaatii jira. Injifannoo ajaa'ibaa kan borseenan irraa dubbatutu galmaatii jira. Guyyaa har'aa karra qoriitti qeerroon harka qullaa
lolaa ture tokko liyyuu haayilii qawwee qabattee dura fiigaa jirtu takka dhuuman fiigaam dhufeetuma akkuma qeerransaatti itti rarra'uudhaan saanjaa boqotti diree qawwee irraa fudhatee akka qawwee irraa hiikkatee qawwee saniin lolutti jiru mootu maddeen keenya karaa keessaatiin EJM'tti himaniiti jiru. Kun gootummaa guddaadha. Qeerroo walloo saanjaadhaan qawwee hiikkataatii jira. Kana eenyullee gochuu hin dandeenye. Kun gootummaa guddaa kan seenaan galmeessuu taa'udha. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolichi ammas deemaatii jira. Waa'ee lola kanaa mootu gara galgalaatti bal'inaan ragaalee viidiyoo fi suuraa wajjin qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Amma oduu biyya alaatiitti isin ceesisa. Oduu biyya alaatiin France mormii Paakistaan irratti ka'ee hordofee lammiileen ishee akka achii bahan ajajje. Mormii France balaaleffatu Paakistaan keessatti yeroo mudate hordofuun biyyi France lammiilee biyya Paakistaan qabdu hundi akka biyyattii gadhiisanii ba'an ajajje. Embaasiin France Paakistaanitti argamu bu'aa France Paakistaan qabdu irratti sodaa guddaa jira jechuun mormiin guutummaa Paakistaanitti guddachaa jiraachuu akeekkachiise. Torbaan kana keessa poolisoonni lama walitti bu'iinsa namoota mormiif ba'an gidduutti dhalateen du'an. France kaartuuniin Nabi Muhammad agarsiisu mirga qabaachuu ibsu hordofuun mormiin ji'a darbee biyyattii keessatti jalqabamee ture. Biyyi Faransaay yeroo darbee suuraa Nabi Muhammad kaartoonii irraa kaasuudhaan Nabi Muhammadin ergamaa addunyaatti yeroo qoosan hundi keenya ni yaadanna. Mormiin sun guutummaa addunyaatti kan babal'ate yoo ta'u ammallee Paakistaan keessatti akkuma itti fufetti jira. Onkololeessa bara darbee barsiisan yeroo barattoota wajjin mari'atan kaartoonii itti agarsiisee mormisaa muramuu hordofee Pireezidaantiin France Emmanuel Macron walabummaa yaada ofii bilisaan ibsachuu dhimma ilaallatu cimsanii dubbatanii turan. Haasaan isaanii kun Paakistaan dabalatee biyyoota musliimoonni itti heddummaatan birootti dheekkumsa kaasuun oomisha France amma lagajjuutti qaqqabe. Nabi Muhammad suuraan mul'isuuf yaaluun amantii Islaamaa keessatti hin deeggaramu. Akkasumallee akka yakka cimaatti ilaalama. Ambaasaaddarri France biyyattii keessaa akka bahuu kan gaafate hoogganaan paartii mormituu Tehereek Lehebeekiin Paakistaan Saad Hussein Rizvi erga dhaga'amee booda torbaan kana mormiin kan jabaate. Ab Rizving hidhamuun qondaaltonni Paakistaan paartichaa ugguruu hordofee deeggartoonni paartichaa kumaatamaan lakkaa'aman mormii karaatti bahan. Poolisoonni gaazii imimmaanessuu fi bishaan namoota walitti qabamanitti biifaa turan. Paartiin mormituu TLP'n jedhamu kanaan dura hiriira mormii guddaa dhimma amantii arrabsuu balaaleffatu qopheessee ture. Akka seera Paakistaanitti Nabi Muhammad arrabsuun balleessaa raawwatee argame du'aan adabama. Ministeerri dhimma biyya keessaa Paakistaan Sheek Rashid Ahmed biyyattiin kabaja Nabi Muhammad eeguu feeti taatullee TLP'n Paakistaan biyya leellistummaa amantii taatee akka addunyaa irratti ilaalamtu barbaada jedhan. Embaasiin France Paakistaanitti argamu marsariitii isaa irratti kamisa akka barreessetti hiriirri biyyattii keessatti dabalaa jira. Bu'aa France Paakistaan qabdu irratti yaaddoo cimaa waan jiruuf lammiileen France yeroo xiyyaarota daldala tajaajilaa kennaa jiraniin biyyattii keessaa bahutu gorfama jedhe embaasichi. Firaansitti mootummaa fi amantiin garagara ta'uu isaanii mallattoo biyyattiin ittiin beekamtudha. Barluun Chaarlii Hebdoo kaartuuniif Nabi Muhammad agarsiisu dhimma wal qabuuf haleellaan jihaadistoota bara 2015 Paarisitti irra qaqqabuun ni yaadatama. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo onkololeessa keessa pireezidaantiin France Macron barruun sun mirga kaartuunii san maxxansuu akka qabu deeggaranii dubbachuu isaanii hordofuun dheekkamsa biyyoota musliimaa itti heddummaatan keessatti ka'ee ture. Paakistaan keessatti namoonni 10,000tti lakkaa'aman akkasuma Iraanitti namoonni hedduun mormiif karaatti bahu oomisha biyyattii lagachuuf qindeessan. Paartiin TLP yeroo sanatti ministeeronni mootummaa Paakistaan oomisha France lagachuu kaasuun hiriira waame haqee ture. Ministeerri muummee Paakistaan Imraan Khan Macron qeequun garuu mootummaan biyyattii oomisha France lagachuu ilaalchisee murtii hin dabarsine jedhanii turan. Odeeffannoo keenyaa irraa maahitiin boordiin Feesbuukii murtee Tiraampiin deebisuuf taasisuu maluu tursiise. Boordiin
hordoffii feesbuukii pirezidaant Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp feesbuukii Inistigraamitti deebisuuf ture tursiise. Tiraamp hokkora amajjii darbe Capital Hill irratti mudate booda ture feesbuukiin irraa kan dhorkaman. Akka boordichi jedhutti murteen kun kan ta'e ture deebii 9,000 ol hawaasa irraa dhufe ilaalaa waan tureefi. Ibsa Twiitara gubbaa baasaniin torbaanota dhufan keessa murteen laatamaa kan jedhan yoo ta'u silaam Eebila 21 gubbaa murteen kennama jedhamee eegamaa ture. Murteen kun silaa murtee guddaa erga boordichi hundaa'e booda kan dabarfamu ta'aa ture. Boordiin kun dhimmoota wal mormisiisoo akkasii feesbuukiin murtaa'an ilaaluuf kan hundaa'edha. Koreen miseensota 20 qabu kun mana murtee olaanaa feesbuukii jedhamuun kan beekamu yoo ta'u gaazexeessitoota, rogeeyyii mirga namoomaa, ogeessitoota seeraa fi beektota garaagaraa kan of keessaa qabudha. Gareen kun hanga yoonaatti dhimmoota 9 miidiyaa hawaasummaa kanarratti ba'an irratti murtee dabarseeti jira. Odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga garuutti turtii gaarii isiniif haa taatu.